والله. Waan Atilleen baga ajaa'ibaatu gammadde ta'e lumaan. wallahi والله. baga waliin gammannee fiigduu. Yaa يا كم. Nagee walaa Musaa keenya akkamati? اي والله الحمد لله. Mashaa Allah kun. obboleettiin jaamoo dumaashiin jaarree ammaan tanaan isii murtii. Ati maali duraan obboleettitee turte amma murtii qabatuufi. Egaa murtii obboleessa godhadhee isiin dumaashii jaamoo. Akkas wayya bakka. amma mee haramitti wayya dhugattu murtiidhaatu murtiin obboleessa keeti isiin obboleetteeti. Egaa hai. Jaarsa jaarsa obboleettii teetitti siif tahaa obboleessallee siif tahaa karoo hunda tatummaan fassaradhu bakka. Isiin dumaashiin jaamoo obboleettiin jaa kasaara koon qabu barammaa kasiiti malee. Yaa Obboleettii heesiiti amma rakkoo kiyya rakkoo miti. Egaa obboleettuma jeeni. taate wallaahi. An akkasin naan galle soddaanumaan jaa gidduu takka turte yeroo soddaanumaan jaa naa galuu didde. Yeroo naaf uwwisuu deemaan jeeti. Yaa Isaa Sultaan si ture. wandimee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maaleykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. مبروك ألف مبروك جيني خابو برادة بقت تشوفتي. Wallahi waan ajaa'ibaati. ما شاء الله ما شاء الله. هورا أبو لابو إدان قد أبدا. Taate ayyee. Amiin amiin amiin. Moosisa obboleessa kiyya kanarra guddaa jechuun anaafis hedduu obboleessi kiyya takkaa jira. Ayyee. Kanuma irra guddaa kanuma abbaa kiyya kanuma ummaa kiyya. Ayyee sultaan assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرة جرتو. Fayyaadha. وقا جرات أنا أبوك كاليقون. Wallaahi baga jiraatte atilleen. Fuudhee gaa kunnoo gurbaan. أبو بقى ربي جاري ديس على قالوا وان قد هذا. Waan ajaa'ibaati. ما شاء الله جنة لك ما شاء الله جنة ربي ولدينا أبو الشابوي. Amiin amiin amiin. Wajji rabbi biraa dheeressi wallaahi. إيه تربي جيتا ويا ربي جيجي بقى ربي على قال شدي سبون قم تشون الفنا. Hawan talateenya sigaa intalti teenya addunyaarra dhiisite jannataa ta'uu keessanii nuurollee linas faraarraaniiti isaan. دوماشي السلام عليكم. Injirtu isin dalagaa jirti injirtu jechuun wayii dalaguudhaa deemte laayifirraa injirtu. Moosi nama tokko Egaa gannan baas turee dhuftee naman nam fudhattu dhuftee موسي عسى تودع خا إني موت في رجولي جراتي عسى فتاة جمال ولو ما انشل أنا نجيا كميت Isaa tokko jira ka biyya nan jiru tana jiru isa moo ka biraati isaati. إيش يرتدي Ana Ameerikaan jiraan. أنا تنجرو لك أنا تنجرو أنا اللي بيجي مبراتين جرجرو بيجي توفان جرو أتشنجرو لك Obboleessaa tokko ka feesbuuk irratti jidduu takka simachaa ture arguun ture isa moo nama biraateeti. إيه أنا إيه Oh, okay. Yaa siin beekan feesbuuk irratti. Walumaan dubbisa. إيه 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 Egaa murtii. wayya moosiyee maaliif jirtanii akkami jiruun haala bareedaan deemaa jirti biroo nama jannata rabbiin asitti afimcoon addunyaan harka dhohitee fi
jechuun ijoolleen kaarramillee ture daa hundumaa babbareedaa dhiiraa fi dhalaan isaanillee. Iban udibe barti iban udibe. Iga. Argee bar agarree bar. Ay. Ha? Ayo jabesi wallahi rabbi wali nisi. Wallahi waan ajaa'ibaati yaa. Ha? Amin. Amma bar waan ajaa'ibaati. Amma bakka baad nama guddaadha. Ah wallahi. Yaa wallahi. Wayye. Seetan. Hari, assalamualaikum. Nagaan galtillee inni siin bilbilee qalee. Nagaami? Nagee wallahi fayya. Kumaa kaayisinuu biiziidha rakkoon qabu gale. Yaa nutillee namaa dubbifu ture. Baga nagaan galtee dalagaa deebitee. Galatoon aruuza irra laalanii bara. Yaa. Biifuu biiziidha. Maaliif jirtan? Wallahi nagaa asirratti teenyoo baleeyyan keenya kanaa wajjin enjoy godhu jirra malee waan takkan jira. Hayyee bareeda. Yaa. Waan akkasiiti. So galgalallee sagantaa qaba ijoollee keenya reefu tarisiitti himee maqaa keessa yaamee viidiyoo poosti godhasan viidiyoo sanillee gaseeraati akka isaan bira gahu sheer koppiliin poosti godhaadha. Galgala sa'a afurratti sagantaa ijoollee alul jabal ijoollee gaara king abbaa ta'e tajaajilni san garteeme Suudishaa, Jaalibsaa, Zakariyaa, Muhammad Shurrubbee, Faamii, Jaafar hundi keessanuu galgala sa'a shan irratti akka naa dhuftan yoo dandeessanii dhimma fidis hin barbaade sagantaa silaa guyyaa san galateeffannaa goonuu sanarra galgala goona. Na isin qofaa fi addatti sagantaa kun qophaa'u akka argamtanii isiniin jechuu barbaada obboleessa keessanii hedduun isinirraa gammadee hedduudhaan gammachuu qaba garee teessan hunda fidaati haga nama kudhanitti har'a dabareen keessanii gastii keessan namni tokko itti naajamu gaafa keessanii taraa teessan irratti namni tokko illee hirmaatu obboleeyyan biraa taa'aniituma suma isinuma laalanii yaada keessan dhaggeeffatanii isin nama eenyumaa akka taatan nuti isin beeynaa isinillee isin beeka garuu moor maalirraa kaatanii akka waan kana gootanii obboleessa keessaniif maaliif akkana gammadanii gaddasaa waliin gadditanii galgala wal agarra. Egaa namoota gastirra jira kan hundi isaanii follow naa godha waan biraa akka gammachuu obboleessaatiif obboleettiitiif dhufanii as jiran follow godhaan hundi isaanii ijoollee teessan immoo biraan nagaa galgala tokkolleen akka rafneen dhaamsa kiyya Suudishaa yoo jiraatte as jala Muhammad Shurrubbee Jaalibsaa hunda keessa maqaa yaameen fixu isinuu garee isaanii beekanii fidaatii hotaa galgala sa'a afur yookaan sa'a shan jechuun sa'a ashara jaaniin na fakkaata. Akka biyyoota arabaa kanatti akka sa'a Suudiif tarii isin jirtan kanatti. So waan akkasiiti guys. Thank you. Murtii Hunda namoota asirra jiranii kana fuula godhaa. Tokkaan si gammade habiibii kiyya baga rabbi si gammachiise rabbi walitti si aadaa bu'aa mallee ta'e oolumaa you know like fi kana beektaa nama takka namni umriin lafa bulee fi miti nama wayii tokko if duratti namni huna isaa akka ga'uu fi maal isaa gaafanii fi yaaddu jarjartee ittiin buutuuni fi. So an duraan irraan si beekaa mallee rabbii si wajjin haa ta'u waa hunda keessatti bicha fuula dura deemi. Kiifuun shi habiibii kiyya inshaallah haala deebinuu rabbi jee. مرحبا تاتي حبيبي ابشر ابشر خدير المهم بنا تقول الغلشو ورباده ارجيف تنجرا ميبي يوني توركين يا ترس يمله يا اهلا وسهلا ومرحبا يا مدير القطر كويت مو قطر ايه وعليكم السلام Akkamina gee amurtii. ايوه والله الحمد لله كمي Surprise nu goote yaa baleeso. وانا هنجر موت يرا سينا كيست وان هنجر Amma gaa yoo ati isinii gootee birraa kaafe nuti warra si jalaa koppii godhu kana isiniin goonuuf oguu geema oguu taphatan. Boodarra waan biraatti nutti as ba'u kana yoo ati isiniin godhiniif nuti isiniin goonuuf dhiisuu qaban waan namni takka godhe khalaas. Yookaan ammoo ati karaa eega gooteef isinii godhuufi qabda. No, ani amma bar kharaati jechuun murtiin kun abbaa ajandaati ni beektaa karaa namaa sirra hundumaa deema. Haa deemani namni ati isaan baafanan amma booda karaa bareedaa qofarra deemnaaf akka isaan irra deemaniif. Guys, namoota gastii jira karaa hunda follow godhaa. Amma obboleettiin teenya Firaank illee nu gootu allaa waalami obboleettiin teenya kun. Yaa an sargiirra gammachuurra jira keessummaan na bira ture kalee harii tana faadhaa wajji turre
Hina agarre live san hin dhaqqabne dhufu ilaalle waan akkasiitu ture. Hai, abbootis beela hunda qaatteetti aggaawaa mucaan illee nagarre. Waa shaangullitti ta'uu waa nama ta'uu Allahu aalam. Dafumaa beeka? Okay, an duba wayin akkas isin godhe normally waan mun uffata aadaatiin Ati taa'ee sargii taphatee bartu. gamfite boodan barate. Garuu murtii dhiifama ni rakkoo qabaa wayiin dubbadha. Dubbadhu. Wayiin seelaal. Okay, ani dhugaa rabbii dubbachuuf nama ati yeroo iddoo asirra wajji taphattee wajji qoostu meeriin see wallahi naggoo ati murtiin ni fuudhee jaan. Meerii irnaatiin Meerii la akkuma obboleeyyanii walitti dhiyaannaa wal dubbisnaa like geemu marra asumarra wajji taphanna malee akkasitti deeply hariiroo akkasii wajjin qabnu. Mee warri kan kiyya firaanki taate. Garuu mucaa namaa warri meerii ta'e takka tuqaame ana qofa. Mee ana qofa moo please warri meerii seetan guyyaa sargiidhaa san namni as bahu meerii warri seetan takka barreessaame. Onoraal addunyaa guutuu waliin baxaabbatan ta'e. Amaaniyaa namni ganama beekeer ni beektaa irree hedduun galgala san laftiinis oowwa ture. Fuulli sillee likkitti mul'atu ture ganama beekeer namni. Annama wayii qaati fuula cuftee ergiteef tokkorra hin arganii mormeen garuu meeriidhaa jeeni. Mee wallahi jee. Wallahi meeriidhaa niitu jiddanii. Yaa ani eenyu dabbaalittiin erge boru galgala boo waan ajaa'ibaatu jiraachuu ta'a jeetni itti hime. Dabbaala bakkeen itti aare maali ni beektaa galgala san manuma kana keessa nama godhan isaan monitoraa wallaan qabanii. An nama biraatiif hin dubbadde abbaan monitora kanneen naaf beekame. No, an kana galchee dabbaali kamitti raafuu tare an kana galchee dabbaali. Ega geemni gisee eegaluun baanaa bar. Aywa. Amma gaayin ashi yaa. Geemni osoo eegalin daqiiqaa lama naa kan mucaan jeessan keessatti bar monitara raafuudhaa ture nama hundarraa. Nama lamarra jira eenyu akka jiru hin beeka. So isaan lachuu hin qaban. Isaan lachuutis waan san hin goone namni useetuma haasaan naasee nama biraatiif naasee viidiyoo footoo isaanirra kaa'anii isaan lameeniif gaanii jiran isaan takanaa qaanyiidha. Reefun itti hime ani dabbaalii fi anaa fi dabbaalii fi caalaani foon lafee fi dhiigaan jeen ittiin hime akkanumatti gilsumatti waan dhosaan qabne homaatis naan godhan obboleeyyan kiyya nama hundarra jaaladhu isaan lameenii waan isaan naa godhaa turanii fi rakkoo akkam keessa hojii tabarree hundaan kaasee laayifii kanaa usaniin hin baneer jalqaba giseen banu. So ijoollee tanaa fi anallee waan hin taane walitti moofnaa namoonni viidiyoo akkasii waraabdanii agartee mi dabbaala kana godhe jettanii gisee hedduu irra deddeebi'ee isinii hime ijoolleen kun narra xixiqqoo qaamaa yaadaan narra gurguddoo akka ayyaaduu fi na utubuuf waan an godhu hunda keessan na waliin jiranii dhiisaadha dabraa bira waan akkanaa kana bira jeetii reefus duraa soo durree bara yoo agartan viidiyoo kanaa akkuma kaan waraabdanii ergitaniifitti waraabaa ergaa fi meebii sagantaa kanarra jiraafin biizii tahee isaan filleen bilbilee walleen argee waliin bilbilee wal qaban qabnu garuu viidiyoon arganii beektaa viidiyoon guyyaa anaa seerratti namni hundi footoo isaaniirra kaayee gisee kun arga ijoolleen sun yoo danda'an ijoollee waan qaban hundanaa kan namoota gisee rakkoo keessa jiran biyya arabaa tana keessa ta'anii dalagaa xixiqqoo tana dalagachaa kumoota 500 waan dira takkaan hojjedhu keessatti na bira dhaabbachaa turanidha dhiisaadha. Jeetis dura naasaa ture bara. Isaan lachuu jaabbitaa fi mirgaati. Obboleessi isaanii isaan jaalataa dhiisaadha waan akkanaan godhina. Bareeda amma dabbaal naafi guyyaa geemni ka'ee galu naafi dabbaal makiinaa takka keessi teenyeeti waliin deemutti turre. Makiinuma takka keessaayi geema keetillee seennee hanga duraa san beeksisuu ture. Viidiyoo yeroo jalqabaa viidiyoo yeroo jalqabaa dabbaal murtiin geemee eegaluuf deemaa tokkolleen keessanii nafinaa jennellee waluma biraa waraabne. Tokko isa kan hedduu sii dhiphachuu ture dabbaal. Maaliif saatanaa turaa hanga ammaa maaliif turaa jeetti hedduu sii wanti jechuu ture sagaleellee sitti erge na bira taa'e. Naa bilbilaa ture barkuman qaba mana banii naa jechaa ture. Eeywa tokko isa kana lammaffaa irratti eegaa ati geema taphatte dabbaal miira keessa galee ilmaan illee boo'ee nama arrabsuu ture. Ilmaan haadha akkana hunda jee. Aga gartee miira keessa galee haadha namaa hunda tokko ta'e. Wanni geema seeneef siqeequuf yookaas arrabsuuf osoo hin ta'in warroota argitee akka yaada san namni ilmi namaa kun hundi akka yaada. Inni illee nama warra murtii as keessatti gartee kana godheetu jira namoota irratti ilaalaniitu jira waan ta'eef jeetiin
namoota san taargeet godhee maqaa namaa osoo hin dhahin walitti qabaadhaan arrabsuu ture. Miira keessa galee jechuudha. Haga anuu aboo miira keessaa bahi juunitti. Yeroo san liivii san nama 5,000tu daawwachuu ture. Ati liivii irraan baane. Akka ati mo'amteen liivii seena. Aboodiis illee jeeniin ture. Lakkii hin seenuu jee anilleen isa cinaa taa'ee viidiyoo itti qabee na biraanillee isa birallee namni daawwachuu ture. Namni yeroo san isa jala ture nama 5,000 ragaa ba'uu danda'an. Yeroo takkallee maqaa qiyaamaan hin qabne. Warroota ammoo murtii kamitti kana gootanii namni nama 30,000 namni 100,000 akkamitti mo'amaa maali kuyeenii 7,000 dura 7,700 dura jira 90,000 takkaan tuubaa dhufee maal waan taatanii bisin akkana taa shiratu jira tapha kana keessaa kajuu irraa haasa'u ture jechuudha dabbaan. Aboo Kadiirun Bannaa dhaggeeffannee barga. Dhaggeeffadhu mee Kadiirun Bannaa dhugaarraa rabbi dhimmeetii dhugaa dubbadhu. Uummata Moroonootiin Moroonoon mana namarra godhee waan meeqa laqeewu. Bakkaan itti dogoggoree yoo jiraate obsita. Bakkaan itti dogoggoree yoo jiraate na sirreessita naa obsi. Caala naa obsi. Namni dubbii walirraa fitee murtii maree fooniin dhaggeeffadheef tarii anaasoonii kiyya dheeraa ta'uu danda'a jechuufin dhaggeeffadhe. Amma yeroo sanitti geem hanga gartee waan san keessa jirutti namoota arrabsuu ture. Geemni kun shira qabaa namni kami kuween hanga kanaan akkana ta'a ummanni kun akkana moroonoodhaatu kana godhee jeeti hanga moroonoo hunda arrabsu takka gee jechuudha dabbaan. Siigalee haa okee amma achi as garagalle ka ammoo sanii asii ani dhugaan dubbadhaa quban qabu hammoo guyyaa geemu guyyaa ati osoo irra jirtu inni dhufee liivii seenee san wallaahi wabillaahi nama arrabsuu ture malee murtii arrabsuun ture. Wallaahi wabillaahi watallaahi ani cinaan jira biraan taa'uttiira dabbaan summa wallaahi murtii arrabsuun ture nama arrabsuu ture. Warroota gartee giiftaraa haa ta'u na uumakamu. Siigalee maaliif geema sanan takkafarraa kaasee biran jira jechuudha jalan jira osoo hin ta'in. Wanni jiru kana kammoo amma hadee xiyalaa laasaa amma waan natti himate allee dhaqee dubbadheetiin jira. Waan natti himatettiin tura gaa. Is waan sitti himate bilbilinaa himi rakkoo qabu. Egaa sitti himate bilbilinaa himi rakkoo qabu. Maasirraati bar murtii. Laala kijee murtiin dabbaaliitu giiftara kiyya bilook na jalaa godhee jee naan jee akkamitti kana naan jaa naan jee. Laala gartee? Aida dhaqee mana isatti dubaan dabbaan eessatti jeen gaafanne. Akkana kun oolaan. Kan amma wanni jiru mara koon isa biraa murtiin akkamitti kana naan jaa. Arangaan gochuu bara bakka waanuma kanaahu. Dhaqee mana isatti ol seenee adeeroo wanni sirraa aare laayifii ati barattee akkana goote akkana godhan jette sanirraa hin akkamin na jalaa deemtee achirraa akkas jette maal goote ati akka obboleessaatti akkami san goote. Kanarraa kaafee mooditara naasirraa fuudhe akkami bilook nama godhuu dandeessa. Siif caalaa nurallee bakka tokkotti irraa fuudhe. Namni viidiyoo waraabee sirratti footoo sirra kaayee oofu jiru ittiin naggatachuu deemu. Islachuu anaaf obboleeyyan dhiigaaf lafeen. Kanaafuu ija takkaan ni sillaala wanni hojii baabila dabli jeetiin biraa cufan. Kaatee amma deemtu kana quban qabu. Si galee? Okay. Yaa. Kanaafuu akkasitti akka hubattuu fi waan ta'eef murtiin jalqabu uumamee siimuu waan akka Kadir. Ayyee dubbadhu. An jalqabumaa'u namoonni na dhiyaatan namoota gurguddaa geemarraa fagooti. Siimuu mee namoota dhufanii asitti like geema irratti illee hirmaachuun hin mijanneef gartee mi. Waan nama daallee bakka nama daallee jechuun geemuma sanuu qabachuun sirriin turre. Gizee last time go like hindi sujeeti malee anaa wajjin hin deemu ture. Si galee? Yeah. Anyway, surprisingly dura asoo turre ati amma dhufte. Egaa akka namni hundi hubatuuf afaan beekuun itti himee ni jira. Osoo namni takkarraan irratiin hanga 50-40 jidduu hanga ati sagantaa kee xumurattutti silaaluu ture. Geema caalaa ammoo fookasiin keetuu tariyaati nuuf hin beeynu fookasiin kee waan biraa ta'u waan sanuu ta'uu danda'a. Nuti ammoo ajendaan kee ani geemumaa kuban qabu akkante ani miira fokkota hun garsiifne nimmoo ami akkanan ta'e hin jennee bara bakka sanitti sagantaa bira giseen geema taphatu jiru san mucaa alaa dikoora dalagu jiru tokko bira ture qalbii keenya san ilaaluu jira qalbiidhaan ni beekta. Kuno usniyaan na bira jirti usniyaa dirree kuyin usniyaa kajoo kana
isillee follow godhan asumaan galatoo miilan ajaa'ani nama waan hedduu obboleettii jeta ajaa'ibaati. So isaantu waan san dalesisaa turan. Ani isaanii ilaaluu jira. Siigalee wanni sun mijatee xumuramee fokkosiin kiyya guddaanu like akkasumta geemarran turre ammallee akkasii miti. Siigalee. Yaa. Jeemo anaatu gurraan nama dhaga'uudhaan. Ani illee bar maaliif jalsal jettan jechumatti jira. Guys nama gastirra jiru kana hunda qaqqabaati follow godhaa istii maal isin godhu. Irratti jira yaada mucaa yaada hadir dhageeffadhe beektaa. Ati waa hundaafuu ilmi dhiiraa waan beekaa. Waan akkatti fudhatan siif beeka rakkoon qabu. Garuu ammoo yaada tokko kalee viidiyoo takka argeetiin akkuma waan gartee namni wal ga'ee namni bar nama kudhanii fi kudhamee kan gastirra taa'ee fi maqaa namaan balleessu. Mucaa mooditira kan ta'eefillee gidee kan ta'eefillee ni beektaa akira kan ta'eefi. Tani atuu ni beektaa nama bilookee maqaa hojii warra bilookiin dhufa himuu baattus ati if keetan ni beektaa Yaa ni beekaa dhimma wasanuu cufaatti illee dabraa rakkoo qabu. Yaa. Cufaadha amma hojiin deema yeroo gaarii qabaadha. Thank you. Atillee yeroo gaarii qabaadhu. Faamilii akkasitti naaf hubattaadha. Nama tokkorraa ittiin akka beektaniif. Congratulations. Masuma isaa bakka bu'ee waan sanillee godhee. Dan an fokkosiin kiyyallee bakka biraa ture. Isinillee bakka waan addaa waan takkaan argina dura agartanii. Bichaa gammachuu raateenya fudhachuu jirra. Cakkiin dhaqqabanu yaa akhi billaa aleek. Raateessa fudhadhaa namoota asirra jiran kan hunda follow godhaani. Salaamtaa deebisi Amiiri. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Amiiri. Murtiguuto baga gammaddee ni fuutee asirratti hin arge viidiyoo hedduu si gammade. Baga alaanaa gas. Amir Ahmad Din eessa badde qo'e brother? Eessa badde qo'e? Sagurba. Beekaatu amma halaalu taanee bartuudhaan kadalaguumi. Ay halaalu taanee jechuun akkamii boo? Mee viidiyoo bani bar billaa aleek. Siyaannee bar. Gisee garii foloora ta'uunis ni jira beektaa. Namni hoggas gisee garii namaas hordofa gisee garii ati nama hordofa. Guys, warra gastir jiru hunda follow godhaa. Mee viidiyoo bani mee billaa aleek. Wallahi viidiyoo banuudhaaf. Viidiyoo. Laasuma ta'uu fi AI ta'u adda baafachuuf. AI nama. AI gastii jedhu eegalte gaa'ee AI uumaa bakka si bu'ee seera. Oh my god, oh my god. Awa mucaa maaliif badde yaa Amir wallahi billahi miidiyaa kanarraa nama baduu hin qabne tokko sii bar. Angafni nu siiyu karaa bira shaayita. Bar halaaluun ta'een jee duraan kan namni ilaalu beektaa amma taa'eeti ilaalu eegan. Maaltu deemu jira? Maaliif jechuun maaliif halaalu taate? Gisee takka teesseeti wooma adda laaltalaal. Hariifoo takka keessanii kana fa'aa teenyee ilaalla jechuudha amma. Nama nurra hariifaa ilaallaga. Wallahi gaa gayni wallahi. Yoo anuma keessaa dhufte malee anuma keessaa dhufuuti deewa I don't know. Miidiyaa kana. Yaa. Gisee garii akkanumatti sirraa cufan beekwaan walleen du'aayi naa godhaame. Namni akka kiyyaa meeshaa bitee taa'u jiru. Murti. Namni akka kiyyaa meeshaas walitti qabatee taa'u jiru. Garuu dalaguudhaaf xiqqoo. No. Laal
sammuu namaa sanaa akkamitti dalaga seeta? Hoggaa waan takka irratti xiyyeeffate ta biraa wal cinaa oofuudhaaf ni ulfaatti beektaa? Barnoota irratti xiyyeeffadheetiin barnoonni na fudhateetuma naan qote. Barnoota giraajuweeshinii hin qabne gartee. Murti namni yuunivarsiitii seene bar eebbifamee bahami. Ammoo teessee kitaaba dubbisuutii fi maal maalii kun ammoo giraajuweeshinii hin qabu gaa. Du'a uummata isanii yoo taate malee. Barnoonni gaariidhaatiitti jabaadhu yoo ka faayidaa qabu taate yoo immoo ka faayidaa hin qabne taate yeroo ittiin gubiin. Barnoonni faayidaan dhabu bar yeroo hunda barnoonni kun dawaadha. Waa hedduu addasii baha. Nama tasgabbaa takka yeroo hunda gammadaa taata. Garuu hojiin ammoo hojii wajji yoo ta'e bareeda. Hojjechaa hogga baratan garte. Gammachuullee qaba. Yoo ga'an du'aayi naa godhaan isiniin jaagaa carruma kanaan. Du'aa uummata isanii yoo dalagatte. Akka barnoota dhiiftee tiktaak dhuftu. No guutuutti bakka enerjii sooshaal miidiyaa kanarratti hojjetuutiin akkaan deebi'uuf fa'a. Du'aayi naa godhaa. Taate. Hamileedhaami namni hamilee waa dalagaami. Dubbiin hamilee. Nashaata sitti aanaa Yoon fi hamilee hin qabaanne galee amma duraan yaada tokko galgala naa dhufe akkamiin naa bare anja ganamarraa hanga za'aa guyyaa kana guutuullee fudhate waraabaa ooleetiin editingirra bulee akkasi gadhiisa ammas. Gaafa duraa gaa intarneeta ifiifuun qabu bakka intarneetni jiru kiiloomeetira meeqafaa miilaan deemeetiin dhaqee achii gadhiifachuu ture gaafa yuutuubaa kana zabana hin jiru gaa namni gaafa sooshaal miidiyaan akkatti hin tolle. Zaman xaaxxee jiifanii martoo saaqadhee gaara keessa. Mana hoteelaa fa'aa dhaqnee gadhiifanna gaafa. Amma intarneetni funyaan jala kana taa'uun biraa rafu jira jechuu ta'ee deemaati. Interneeta qofa amma opportunity carraa hundaa'uu ni qabna. Garuu gaa hamileedha bara hamilee. I don't know maaliin beeku. Shayitaana siseeneen sa'aatii. Nama shayitaana tumee sirraa baatu. Shayitaanin jiru bar. Shayitaanin jiru bar yaaduma ifii kanaatu. Hoggaa ittiin fayyadamne ifuma komachuu qaba namni yoo responsibilitii fi fudhate malee yoo shayitaana jee. Qaama sadaffaa irra firraa deebise. Murtii guutamee dumaashin xiyyees bira hin jirtu. Dumaashin ammuma gabbaate magaalaa deemanii wayi binna jaanii. Aboo ani tiktaaka kana wallaahi hedduulleen seenu. Ayyee. Hoggaan gaaruusa kee arku ni gammade. Yaan kun obboleessa kiyyaa. Dureen fakkaate kana haruujallee. Obboleessa kan kee foon kan keessanuu. Wallaahi saniin akkasitti gaa ni fuudhee jeetumaan sii gammade gaa. Thank you wallahi baga naa gammadde garuu miidiyaa irraa akkanatti hin badini bareedduu baadiyyaa mucaa kana ammaa waan jenne. Wallahi billahi. Amma Ismidaal irraa murra Ismidaal janamaatti miidiyaa kana akkamitti itti deebinee irratti dalaynaa gorsaas nu kannaa warri irra jiru. No, wal yaadachiisni jira. Namni kun ni irraanfataa bara.
yaadachiisni nama muslimaa ni fayyada. Yaadachiisi jiraame. Laayifiin qofaan bareedaadha jaami. Egaa yoo gorsa gaa nu fannifamee ilaalla. Okay, taate warri kaanoo hinaasa'u miyootii qaqqabatee firraa tattaa'u jira. Biiti. Wadaajii dhufanii hanyoo nyaachuu jiran. Waalaikum salaam warahmatullah. Nagaa fayyaa. Beekaatuma taayetumaan laalu jira. Laalumaan eegale. Silmattiin bu'aaru eegale. Laaluu qofaa miti itti deddeebi'aa shaashaatti jaa bareedaadha. Okay. Inshallah. Inshallah mee yeroo hedduu dhufu jirra jennee abdii isinii kannee hogganii fi haalli tokko tokko mijaa'uu dide lafarraa harkifachuutu deebiidhaan hojumaan isin garsiisuudha malee abdii qofa isinii kannaan oolu jeetin firraatti dhiise. Malee qophii irraan jira akka ajaa'ibaatti. Ayyoo, okay, harkee sin jira. Rabbi isinii faadhaa. Inshallah ni laaffatti wanni hundinuu ni tola. Du'aayi teessan. Jabaadhaa irratti hirmaadha. Maaya. Abshir rabbi isin cinaa jiraatu. Ayyee taate. Maal jettan diboo maal murtii garam qoteessa? Hari Queen nagaya fayyaadha. Nagaya wallahi alhamdulillah galata isaati. Bar turri deeman balleessu jaanimi. Deemi kun yoo hanga fedhe ture expired ta'u. Ummata kiyya kana nin jaaladha waan guddaan dalaguu fedha. Sanumaafin hogga gartee yaadni si keessa jiru kun ukkaamamee taa'e hogga gabbee humna qaba. Ni dhoohalaa hoggasa. Amma ukkaamsinee taa'u jiraan keessatti gartee baayoogaasii akka itti dalagu ni beeytaame. Akkasitti inshallah ummata keenya kana waan guddaadhaan itti gabbaane akkasitti fayyannamee inshallah hayyee taate. Amir keenya networkii na biraa saate qolee qaqqabe mosi biraa. Anyway, ati miidiyaa irraa hin badinii nama miidiyaa irraa baduu qabu miti waan haaraan waan guddaadhaan. Okay. Inshallah yeroo dhihootti hojii qulqullina sagalee bareedaa qabdu, qulqullina viidiyoo, qulqullina iskiriptii waa hunda hogguuttateen isinii dhufna inshallah. Sanuma waanuma guddaa murtii ilmi namaa kun murtii lama qaba. Murtii miiraatii fi murtii dhugaa.
murtiin dhugaa tun yeroo fudhatti beektaa namarra kopummaa si filachiifti namarraa kophaa si baafti nama hedduu birattis fudhatama si dhabsiisti akka namaaniif hin dorgomsiisnee si gooti tuulummaan sitti hin dhagahamne olaantummaan sitti hin dhagahamne si gooti na if dhaggeeffachuu qabda san booda baaqaa callatti sii galee waan sii gaariitiif sii hamaa nama sii gaariitiif sii hamaa waa hunda akkasitti adda sii baafti murtii dhugaa san namni qabu yeroo ifi fannee sii galee akkasitti fitinaas arqa gaa nu olitti gaa warri gartee waa meeqa murtii dhugaa qabatee waa meeqa harkees numa jira gaa kana murtii dhugaa tanarraan jiraanilleen dura ifirratti dalaguu jechuudha. Ifirratti dalaguu jabaachuu gartee hawaasni keenya kun hawaasa xiqqoo daleeydeef gartee bakka guddaa sii kennu waan ta'eef sadarkaa hawaasni nuu qabu san